Egaa yoo ilaalle yeroo itti qabsoon Oromoo sadarkaa itti aanutti ceedha yeroon ammaa kun keessumaa immoo dargaggoon biyya keessaa yeroo isaan akka malee socho'aa jiranidha. Haala kana keessatti wanti akkasii uumamuun balaa guddaa baatee deema jedheetan amana. Kanaaf wanti akkasii akka hin uumamneef gama uummata Oromootiin yookiin gama dhaabbilee siyaasaa Oromootiinis haa ta'u kanneen mirgaaf dimokiraasii biyya sanaatiif garaa qulqulluudhaan falman gidduutti maaltu dhalachuu qaba? Maaltu ta'uu qaba? Egaa walumaa galatti hojii basaasummaa waa lama of keessaa qaba. Tokko iccitii kee eeggachuudha. Iccitii mooraa qabsoo Oromoo cimsanii eeggachuu barbaachisa. Kan lammaffaa iccitii mooraa diinaa luuxanii seenanii baasanii beeku argachuudha. Lola goonu keessatti lola qawweetiif lola mormii hunda caalaa lolli guddaan lola odeeffannooti jechuudha. Lola iccitiidhaati jechuudha. Abbaan nuti mooraa wayyaaneeti iccitii irra caalaa akka beenu taate humna xiqqaallee yoo qabne wayyaanee kuffisuu dandeenya. Wayyaaneen immoo mooraa keenya keessa iccitii yoo kan qabaatu taate haga nu beeynu haga waa'ee isii nu beeynu ol yoo isii waa'ee keenya kan beeytu taate immoo hamma feenes yoo nu jabaanne hamma feenes yoo isii irra yartuu taate nurra aanuu dandeessi jechuudha. Biyyoota xixiqqoon humna xixiqqaa qaban biyyoota gurguddoo yeroo itti odoo waraanaa hin seenin hiikkachiisanii harkatti kennisiisan agarta. Sababa kanaaf uummanni keenya fi keessattuu mooraan qabsoo Oromoo rakkoon kun rakkoo har'aati miti. Rakkoo girmaa xurunaatiin eegalee miti. Rakkoon kun ergoo nuti ija banannee qabsoo bilisummaa Oromootti dhaggeeffachuu itti hirmaachuu eegallee kaafnee namni keenya kan miidhamu kanaani. Namni ani akka xiinxala kiyyaatti akka assessmentii kiyyaatitti wayyaaneen hangas marana jabaattee sofistikeeshinii qabaattee mooraa qabsoo Oromoo caccabsitee seentee basaastota isiitiin nama keenya keessaa waa argataa hin jirtu. Irra caalaa doongora mooraa keenya keessatti hojjetu seenuun mallaqaan haa taatu doorsisaan haa taatu bifa adda addaatiin wal dhibbee mornoota jidduutti jiraatuun haa taatu namuma nu keessa jirutu garagalee yeroo baay'ee garaa keenya banee isaanii agarsiisee nu miisisaa jira jechuudha. Kanaaf gama tokkoon iccitii mooraa keenyaa sirriitti eegu hoggaa wantoonni akkanaa double agent namoonni ta'anii dhufan kun argaman bifa bilchaataa ta'een tarkaanfii irra hin deemine fudhachuu barbaachisa. Sadarkaa hoggansaa irraa kaasee tarkaanfiin irratti fudhatamaa walqixxaa deemuu danda'uu qaba. Gara kaaniin immoo sirna san keessatti caasaa diriirfannee odeeffannoo argachuu danda'uu qabna. Bifa kanaan bifa miidiyaatiin waan hedduu hojjechaa jirtan. Sadarkaa qondaalonni mootummaa sanii amanuu danda'anitti keessa seentanii akkaataan itti odeeffannoo argachaa jirtan kuni sadarkaa warri qabsoo Oromoo keessatti hojii waraanaa haa taatu hojii paartii poolitikaadhaa hojjetan haa taatu caasaa akkasii diriirfatanii sirna san keessaa odeeffannoo babal'aa yoo argatan taate information advantage qabsoo Oromootiif jabaataa deema. Wayyaaneen arra guddoo fakkaatu tunis keessa isii babbannee waan laalluuf keessaa isii rukutuu waan dandeenyuuf laafifnee waliin ga'uu dandeenya gama lahaan kana hojjechuu barbaachisaa. Jawaar galatoom. Atillee galatoom. Ni dandeessa dhugaa rabbii jawwee. Egaa Jawaar ajjechaa moo'iboon ajjeefamuu moo'iboon booda nama saaxilee nama moo'iboon ajjeese saaxilee ture dheengadda eega sana as waa'ee abaa'oo duraaniif caasaalee abaa'oo maqaa abaa'oo moggaafatanii uummata Oromoo basaasaa ajjeesisaa turan basaasa wayyaanee ta'anii jechuudha. Hadduu qara lamaa ta'anii hojjetaa turan takka takkaan saaxilaa jira jechuudha. Nama Girmaa Xuruunaa jedhamu argaa jirtu yoo ta'e akka inni itti dargaggoota Oromoo ficcisiisaa ture. Wayyaaneef basaasa ta'e jechuudha. Gam tokkoon abaa'oo ta'e gam tokkoon wayyaaneef basaasa wayyaanee ta'e jechuudha. Nama kana dinqisiifadhu malee darbuun natti ulfaate. Maaliif akka itti miidiyaa kana sochoosus ni beeka. Hayyuudha namni kun beekaadha. Dhugaa baasaa jira. Wanti inni baasaa jiru hundi dhugaadha. Tarii adeemsa siyaasa isaa jibbuu dandeessaa. Waa'ee mootummaa wal mormuu keessatti yaadaan isarraa waan faallaa taateen nama kaan jibbuu dandeessa. Sun rakkoon qabu. Garuu namni kun dhugaa uummata dhugaa kana lafa kaa'e jechuudha. Waa'ee abaa'oo kana. Abaa'oo akka maqaa abaa'oo warri moggaafatan maqaa abaa'oo jala dhokatanii dargaggoota Oromoo akka jirri itti ficcisiisaa turan akka jirri mana hidhaatti darbaa turan akka jirri itti ajjeesisiisaa turan tokko tokkoon keeyyataan gaafa inni lafa kaa'u feesbuukii jijjiireera. Feesbuukarra jirtu ta'ee waan feesbuukarraa hunda jijjiireera Jawaar. Gara isaatti deebiseera jechuudha. Abaa'oo maqaa abaa'oo moggaafatanii waan jiru uummata Oromoo irratti godhaa turan waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Maqaa jala dhokatanii jechuudha. Caasaalee namoonni agate fakkeenyaaf Girmaa Xuruunaa jedhanii nama hedduun jijjiireera feesbuuk irratti humna qaba Jawaar kun dhugaa rabbii hin dandeessaa. Ajjechaa moo'iboon warra ajjeesan amma fakkeenyaaf bosona kan hidhatee jiru jira miseensa abaa'ooti abaa'oo waan ta'eef saaxileera jechuudha sirriitti dhaggeeffataniitu ta'e. Egaa namni kun dhugaan inni baasaa jiru oo jibbite illee dhugaa nama kana jibbuun sitti ulfaata irra darbuun sii galee hin dandeessa Jawwee dhugaa rabbii hayyuudha beekaadha namni kun yoo jiraate nu fayyada nuti hin beeku malee waan uummanni mootummaa mormu qofaaf jibbina malee
yoo jiraate waan fayyadu qaba. Wallaahi billaahi namni kun ajiraatu boo hayyuudha wallaahi. Waan abaa'uu waggaa meeqa nu miidhe amma tokko tokkoon caasaa abaa'uu jira dhukatanii abaa'uun akka inni itti dargaggoota Oromoo ijoolleen abaa'uu keessa jiran wayyaanee basaasa wayyaanee ta'anii ficcisiisan keeyyataan jala seenaa ilaalaa jechuudha. Hin danda'a.